Bal'ata Tasfaayee daa'ima umuriin isaa waggaa 16ti. Magaalaa Amboo keessa maatii isaa waliin jiraata. Miidhama qaamaa daa'imummaan itti dhufe simachuun abdiin kutanne. Caalaattuu carraatti jijjiiruun akkamitti akka dhimma itti ba'u yaade malee. Bishaan daakuuf miilli nan barbaachisu jedhee amanuun hangamillee qubootni harkaa isaa guutuu ta'uudhaa baatan harkuma isaan bishaan daakaa of ga'umsaa jiraachuusaa sagalee Ameerikaatti himee jira. Maqaan koo Bal'ata Tasfaayee jedhama. Kan jiraadhu immoo magaalaa Amboo keessatti manni barumsaan kophee kan akkaadameedha. Amma barataa kutaa 8dha. Bishaan daakuu irratti baay'ee hojjedha. Qaamni miidhamtoota akka koo bakka abdii kutuun qabdanii qaama miidhamaa jechuun sammuudhaan malee qaamaan miidhamne somaa faayidaan qabu. Garuu jalqaba sammuutu barbaachisaa. Sammuu qabnaa taanaan waan hundumaa gochuu dandeenya jechuudha. Bal'atan maarshaal aartii irratti illee nan hirmaadhaa jedhe. Amma fakkeenyaaf wushuu nan baradhaa waanas takka dhaqeetan nan shaakalaa bakka qaama miidhamaadha jedhee waan hin goone tokko illee hin jiru. Dura kan na gargaaru Viijin kan jedhamu ture. Isaan waan na gargaaraniif yoo ta'u abdiin kutii waanas shaakaluu kan jalqabe. Wushuus kanan baradhu barnootaas kanan jalqabe. Ammas qaamni na gargaaru jiraannaan wanta adda addaa nan shaakalaa isinis abdii waan narratti godhatan abdii keessan nan dhugoomsaa jechuun barbaada. Biyyoota guddachaa jiranii fi hiyyeeyyii kan akka Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannaan qaama miidhamtootaaf kennamu daangeffamaa waan ta'eef irra caalaan isaanii hojii hojjechuu, barnootaaf sochiiwwan siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa biroo keessatti hirmaachuu keessatti baay'inaan akka hin hammatamne odeeffannoon ni mul'isa. Bal'atan miilaa fi quboota harkaa guutuu qabaachuudhaa baatus yeroo ammaa kana bishaan daakuudhaan waan isaaf danda'ame hundumaa gochaa jira. Abbaan Bal'ata obbo Tasfaayee Abrahaam ilmi isaanii barataa cimaa ta'ullee dubbatu. Qaama miidhamaa malee sammuusaa hedduu miti. Sammuusaa waan gaarii yaada. Barumsa kutaa 8 kun amma kutaa 8 ga'eera. Mucaan koo gobaziira jechuun amma nama wajjin akka jiraatu, ijoollee wajjin akka jiraatu, ijoollee baay'ee jaalatu, baay'ee ogaas jira, baay'ee jaalatu. Innis nama wajjin wal jaalata, nama kabaja akka argitanii bishaanis hin daaka. Anaaf yaadinaa jedhani. Anaaf waaqayyo jira yaadina. Jara mucaan bakka keessa isaas guddaara. Waan kana immoo ispoortii akkasiis koonsarii bakka waan tokko yoo argame immoo baay'ee natti tola. Yaadi koos kanuma yaada keenya bakka amma sammuusaa keessanii koo qaama miidhamaa malee sammuu koo guutuura jedhee yaada. Wama akkasii Bal'ata akkasii ani nan danda'a jedha. Kaasii nan taphata maal nan isina bakka isina hin jedhinaa jedha waan hundayyuu. Innaa waan kana ispoortiis amma bishaan daakuus waan guddaadha bakka akkasitti akka olompikii yoo argame olompikii akkasitti yoo argame carraasaa yoo argame innis yoo fayyadame biyyas yoo fayyadame. Leenjistoota Bal'ata bakka bishaanitti daakan hoteela Itoophiyaa Ambootti argamu keessatti isa leenjisan keessaa waa'ee cimina isaa ilaalchisee akkas jedhu. Maqaan kiyya Lammii Baalchanaan jedhani. Kan jiraadhu sammuuma. Bakkeen hojjechaa jiru amantara bakkee daakitii bishaan kanarraati. Akkasuma lubbuu baraartuudha kan hojjechuu. Akkasuma dorgomaadha. Kan akkuma akka argitanii maqaan isaa beebiidha. Bal'ataadha maqaan isaas. Kanaatiif isaa kana malee hedduutu jiran. Hedduutu warraan daakni daakitii kanatti baay'ee kan qaama miidhamoota kan leenji'aniit amma addaan bitamaniit malee akka isaan illee walitti dhufan taasisaa jirra. Amma isaan kanarratti baay'ee ispoortii koomishiniin karaa isaaniitti haala kanatti wanta itti hojjetan tokko hin jiru. Kanaatiif bifa kanaatiin deeggarsa taasisanii xiyyeeffannoo taasisanii qaama miidhamtoota kanatti hedduutu jira. Itoo gara kanatti akka isaan dhufanii deeggarsa waan hedduu taasisanii nu cina dhaabbatan nutillee fedhiidhaa fi guutuudhaan tajaajila kennuudhaaf qophiidha. Kanaatiif bifa kanaatiin deeggarsa taasisanii xiyyeeffannoo taasisanii qaama miidhamtoota kanatti hedduutu jira. Bal'atan osoo kana caalaa xiyyeeffannoo argatee sadarkaa idilaa addunyaatti dorgommii paaraa olompikii ispoortii bishaan daakuutiin taasifamuun of beeksisuun biyya isaas waamsisuudhaaf fedhii akka qabu dubbata. Fakkeenyaaf amma yookiin ispoortiidhaan yookiin bishaan daakuudhaan otoo dorgommiin jiraate dorgommii moo'e tokkoffaa maatii koo gargaaruun barbaada. Lammaffaa immoo biyya Itoophiyaa maqaa ishee waamsisuun barbaada jechuudha. Itti milkaa'e jenneerraan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.